qabaman qaaceffamanii bahanii galtee imaammataaf galtee karooraatiif galtee gamaagama adda addaatiif ta'aa akka jiru sirriitti. Tajaajila hunda dijitaalessuu kan jedhu jechaadha. Sistema advaansii ta'etti ce'amu karaa akka ce'amu taa'ame jechuudha. Waggaan hagam dabalaatoo deema. Baay'inni daa'imman dhalatanii. Ejensiin galmeessa siviilii Oromiyaa yeroo hundeeffame irraa jalqabee hojimaata galmeessa siviilii karaa guutuu ta'een galmeessee qindeessuun hojii imaammataa fi tarsiimoo mootummaan yeroo yeroon bocuun hojiirra oolchaa jiruuf galtee akka ta'u taasisuu irratti gumaacha olaanaa gochuu irratti argama. Dambii lakkoofsa 169/2006 mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaan mirkanaa'een ejensiin galmeessa siviilii Oromiyaa hundaa'uun tokko jedhee hojii kan eegale. Ejensichi kaayyoon gurmaa'ee hojiilee galmeessa ragaalee bu'uuraa hawaasummaa taateewwan naannicha keessatti uumaman kanneen akka taatee dhalootaa, du'a, gaa'ela, hiikkaa gaa'elaa fi guddifannaa sirnaan galmeessee ragaa qulqullina qabu qindeessuun tajaajila barbaadamuuf oolchuudha. Ragaalee siviilii uumaman galmeessuun madda odeeffannoo wayitawaa fi qulqullina qabu mootummaaf kennaa jirurraa imaammatni bocamu guddina siyaas-dinagdee fi hawaasummaa haala qabatamaa irratti hirkachuun akka cimu gochuu irratti shoora guddaa baachuu irratti argama. Kun immoo bulchiinsa gaarii mirkaneessuun misooma ariifachiisaa uummanni sadarkaan irraa fayyadamuu danda'u fiduu keessatti bu'aan akka biyyaa fi naannootti argamsiisu guddaadha. Tole baay'ee bareeda. Egaa galmeessi siviilii biyyaa fi faayidaan inni qabu olaanaadha. Akka biyyaatitti biyyi tokko hojii misoomaa, hojii hawaasummaa, hojii siyaasaa, hojii dippiloomaasii hojjetu kamuu maal irratti hundaa'ee hojjechuu qaba? Ragaa irratti. Ragaan murteessaadha. Karoora biyya tokkootiif, imaammata biyya tokkootiif jechuudha. Keessattuu immoo ragaan hawaasaa immoo murteessaadha. Maaliif tajaajiloonni hojjetaman kun hawaasaaf waan ta'eef. Hawaasa keenya kana beekuu qabna. Hawaasa tajaajiluu kana beekuu qabna. Hawaasa imaammata bocnuuf, tarsiimoo bocnuuf kana beekuu nutti jiraata waan ta'eef faayidaa olaanaa qaba. Faayidaan olaanaan galmeessa siviilii jedhamee dabee waa gurguddoo sadi qaba. Inni jalqabaa galmeessa siviilii tajaajila haqa mirkaneessuutiif qooda olaanaa qaba. Haqa mirkaneessuu yoo jennu namni galmeessa siviilii galmaahee saartifikeettii galmeessa siviilii irraa argamu handu'aas haa ta'u kan gaa'elaas haa ta'u kan dhalootaas haa ta'u kan shanansaa of harkaa qabu ragaa dabalataa tokko malee ragaa ta'ee mirga isaa sana kabachiisuu fi danda'a jedha seera. Kanaatiif ragaa dabalataan barbaadu jechuudha. Haqa nama sanaa mirkaneessuudhaaf. Dhimmoonni maqaa namaa wajjin wal qabatan jiraachuu danda'u. Mirga namummaa fi mirga dimokiraasii nama dhuunfaa tokko mirkaneessuudhaaf dhimmoonni kallattii adda addaatiin seeraaf dhiyaatan jiraachuu danda'u. Dhimmoota seeraaf dhiyaatan sanaatiif seerri ragaa kana akka ragaa jalqabaatti ilaala jechuudha. Kanaaf mirga nama dhuunfaa kabachiisuu keessatti qooda olaanaa qaba haqa mirkaneessuu keessatti jechuudha. Inni lammataa ragaan galmaa'u kuni istaatiksiitu irraa madda. Istaatiksii maddisiisaa jechuudha. Bara kana keessa daa'ima hammamiitu dhalate, nama hammamiitu immoo du'e jenneetu yoo laalle reetii dhalootaa, reetii du'aa biyya keenya kalkuleetti gochuudhaaf ragaa kanarraa maddaa jechuudha. Kanaaf daa'ima dhalate kanaaf lammii dhalate kanaatiif waggaan galmeessatii harcaatii malee galmeessaa yoo deemne tajaajila lammiileedhaaf dhiyeessu ragaa irratti hundoofnee dhiyeessinaafi jechuudha. Mootummaadhaaf faayidaan inni qabu baay'ina uummata isaa waggaadhaan hagam dabalaatoo deema. Waggaadhaan hagam dabalaatoo deema. Baay'inni daa'imman dhalatanii istiil dhiiraaf dubaraan addaan baheetoo akka beeku isaa taasisa. Gaafa kana beeke mootummaan fuuldura isaatitti karoorfatee bu'uuraalee misoomaa hunda isaa daandii haa ta'u, bishaan haa ta'u, hospitaala haa ta'u, barsiisota haa ta'u, mana barumsaa haa ta'u, wantoota uummata sanii barbaachisu, wantoota uummata ganda saniitti barbaachisu, ispeeshaalii immoo wabii nyaataa irratti hagam daa'imman kana maaltu isaan barbaachisa? Nyaata hagamtu isaan barbaachisa? Qonna hagam? Itfuruuti firaafireewwan hagamtu isaan barbaachisa? Tokkoon isaatiin adda baasee akka beeku isa taasisa. Kun immoo mootummaadhaaf galtee guddaa ta'aaf. Tajaajilli galmeessa siviiliidha. Hanga ammaatti gara hawaasa gara miliyoona 13 ol ta'uuf tajaajilli kennameera. Kun salphaadhaa miti. Bu'aa kanarra dhaabbatamee faayidaan argamaa akka biyyaatti argamu sadarkaa dhuunfaatti faayidaan argamaa jiru salphaadhaa akka hin taane sirriitti ilaaluun gaariidha. Qindoominaan wal qabatee
hojiin galmeessa siviilitiin hojjetamaa jiru, ejensiidhaan hojjetamaa jiru salphaadhaa miti. Isa gandarratti galmeessa siviilii gaggeeffamu alatti baanee hospitaalota keessatti, buufataalee fayyaa keessatti, biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjin qindoomina uumuudhaan galmeessi siviilii taateewwan hawaasa keenya keessatti uumamu hospitaalota fi buufata fayyaa keessatti akka hojjetaman galmaan ta'aa jira. Kun hin babal'achaa deema. Sila obboleessi keenya kibaboonni sila kaasaa ture. Kanaa booda gara buufataalee fayyaa wajjiniin qindoominni sadarkaa gandaatti cimuu qaba jennee kan hojjechaa jiru kanaaf. Hojiin kun daran cimaa deema. Kana bira darbee immoo hojiin galmeessa siviiliitiin wal qabatee jiru kun dhaabbilee adda addaa wajjiniin walitti hidhiinsa uumamaa jira. Barnoota wajjin walitti hidhamaa jira, haal duree ta'aa jira, baankotaa fi inshuraansota adda addaatiin walitti hidhamaa jira. Sochii gara biyya alaatti godhamuuf immigireeshinii wajjiniin walitti hidhamaa jira. Yoo hojiin kun hojjetame malee socho'uu hin danda'ani, haal duree ta'aa jira. Ammam baay'ee barbaachisoo inni ta'e kanarraa hubachuun hin danda'amu. Babal'ataa deema, walitti hidhiinsi cimaa dabalaa deema jechaadha. Yoo galmaa'e malee faayidaadhaan amma naashinaal ayidiidhaan wal qabatee bakka baay'eetti galmeessa siviiliidhaan waraqaa ragaa dhalootaatiin wanta walitti qabateetu jira. Kanaaf baay'ee cimaa fi cimaa kan deemuu fi baay'ee barbaachisaa ta'aa kan jiru ta'uusaa sirriitti hubachuun gaara. Hojiin isin hojjettan ammam barbaachisoo akka ta'e sirriitti ilaala. Kana bira darbuudhaan immoo ragaawwan isin achitti galmeessaa jirtan akka biyyaatti qaacca'ee gara marsaa 5 ragaawwan qaacceffamanii bahanii galtee imaammataaf, galtee karooraatiif, galtee gamaagama adda addaatiif ta'aa akka jiru sirriitti hubachuu. Ejensichi hojii galmeessa siviilii maanuwaaliin hojjetamaa jirurraa gara teekinooloojii dijitaalaatti jijjiiruun tajaajila qulqulluu saffina qabuu fi qaqqabamaa kennuuf hojiin dijitaalessuu hojjetamaa jira. Teekinooloojiidhaan wal qabatee akkuma naannoo keenyaatti sila obbo Beenyaan kaasaniiru gandoota 2611 irratti isa itti deemta kana itti dabale sadarkaa 2600 gara 11 gandoota kan uwwisuutti jira. Kun salphaadhaa miti. Kun biyya keenya keessatti baadiyyaa keessatti hojii galmeessa siviilii kan hojjetaa jiru hin jiru Oromiyaa qofadha. Dinagdee beekumsa dijitaalaan hoogganame uumuudhaaf 20-30 irratti biyyi keenya qabatte. Achi keessa taargetiin tokko tajaajila hunda dijitaalessuu kan jedhu jechaadha. Kana gochuu keenyaan tokkoon ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee keenya akka naannootti taphachaa jirra jechaadha. Waan guddaadha, yaadama guddaadha kun. Lammaffaan immoo akkuma kaasnee ga'een keenya tajaajila kennuudha akka ejensiitti. Tajaajila uummataaf laanna uummata akkaataa inni barbaaduun tajaajiluuf immoo qaqqabamaa ta'uudhaaf siisteemni baay'ee murteessaadha jechaadha. Kana ta'uu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Garuu carraa kanaan kaasuu kan hin barbaadu siisteema misoomsuun qofti immoo ga'aa miti. Ga'aa miti jechaadha. Siisteematti madaquu nu gaafata. Barnoota keenya yeroodhaa gara yerootti fooyyessuu, addunyaa wajjin dorgomaa ta'uuf of qopheessuu gaafata jechaadha. Hojii galmeessa siviilii dijitaalessuun qabiinsaa fi bulchiinsa ragaa ammayyaa'aa fi teekinooloojiin deeggarame hojiirra oolchuudhaan tajaajila uummanni barbaadu ariitii qulqullinaa fi saffinaan kennuuf ga'ee olaanaa qaba. Qondaalli galmee kabajaa tokko sadarkaa gandaatti yookaan manaajarri tokko taatee tokko galmeessuuf gara daqiiqaa 40 olitti fudhata. Yeroo maanuwaalii kana. Kana laalee tajaajilli kun uummataaf barbaachiseera. Anillee faayidaa kan argadheera mootummaa xiyyeeffannoo itti kennuun amma gara waggaa 2-3 kan ta'u gara dijitaalaatti deebisee ragaan kun qabiinsi isaa akka ammayyaa'u ragaa lubbuu namaa waan ta'eef hojiin kunis ulfaataa waan ta'eef gara dijitaalaatti akka ce'uuf amma yeroo ammaa kana leenjii qondaala galmee kabajaaf gara marsaa 3ffaa dhaqqabee jira jechuudha. Bara kana qofa hanga ammaatti gandoota tajaajilli kun siistemaan akka galmeessan ta'eetiin taateewwan miliyoona 1,700,000 fi 30,000 ol hanga sakaleessaa kanaatti galmaa'eera. Guyyaatti haa xiqqaatu taateen 5,000 fi sanaa ol galmaa'aa jira.
Ragaalee galmaa'anis miidhaaf osoo hin saaxilamin qulqullinaan qabuun kaa'uuf mijataadha. Hojicha dijitaalessuun rakkoolee fi hanqinoota hojimaata galmeessa siviilii keessatti mul'atan furuun yeroo galmeessaa fi ragaa galmaa'e qaama oliif salphaatti dabarsuu irratti mijataadha. Ragaan ammayyaan dijitaalaanis ta'e amma mogala teekinooloojiitti dhufe ammaa kun immoo baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Yeroo tokkotti nama meeqa illee galmeessuu dandeenya. Baay'ee kan ariifatudha. Hojii kanallee fuulduratti ariitiidhaaf illee qulqullinaaf ariitiidhaan fuulduratti hojjechuun baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Hojicha dijitaalessuun rakkoolee fi hanqinoota hojimaata galmeessa siviilii keessatti mul'atan furuun yeroo galmeessaa fi ragaa galmaa'e qaama oliif salphaatti dabarsuu irratti mijataadha. Ragaa ol kaa'ame deebisanii argachuufis salphaadha. Taateewwan mudatan daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti xiyyeeffannoon itti kennamee akka galmaa'an taasifamaa jira. Sanadoota galmaa'anis sirnaan qabamuun tajaajila barbaadamuuf oolfama. Ulaagaalee abbaan dhimmaa barbaachisu san erga karra duratti laxxafee abbaan dhimmaa erga isa beekatee isa guuttatee dhufe daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 7 yoo guddate daqiiqaa 10 kan hin dabarre keessatti keessummeessee ofirraa gaggeessaa jechuudha abbaan dhimmaa. Isa kana keessatti immoo abbaan dhimmaallee gammadee thank you jedhee isa kana baga nurraa hambistanii dhuguma mootummaan xiyyeeffannaadhaan kan hojjechaa jira. Dhuguma mootummaan uummata keenyaaf itti gaafatamummaa fudhatee nuuf hojjechaa jira kan jedhu uummanni illee yeroo baay'ee iddoo kanatti iddoo taabileettiin ka'e kanatti kan galateeffatan ta'uu isaa. Galmeessa maanuwaalii kana keessatti asii gad geejjibsiisuun yeroo dheeraa fudhata jedheen jira. Humna namaa bal'aa baay'ee fudhata. Isarratti guutuun ammoo namuma tokko galmeessuuf sa'a tokko walakkaa ol akkaataatti fudhataa tureetu jira jechuudha. Isa kana erga gadi bu'ee irratti guutameen booda ammas aanaadha gandaa gara aanaatti ol geejjibsiisuun, aanaarraa gara godinaatti geejjibsiisuun, godina naannootti geejjibsiisuun, naannoo immoo hanga immigireeshinii federaalaatti geejjibsiisuun haagamta akka dadhabsiisaa ta'e tilmaamuun namatti hin ulfaatu jechuudha. Inni kun immoo yeroo hojiin kun hojjetamu gaafa gandaa gara aanaa dhufu roobaan baduun humna namaatiin baduun namni harka baadhatee loojistikiin hin jiru waan ta'eef bifa ammayyaan ta'iniin kan gara aanaa dhufu humna namaatiin kan gara aanaa geejjibsiifamu yeroo san roobaan baduullee hundi turee jira jechuudha. Gandoota baay'ee keessatti immoo sababa haala nageenyaatiin maxxansi achi jiru otooniif irratti hojjetamee otoo gara naannoon dhufin akkatti achi badeetu jira jechuudha. Kana jechuun daataa uummataa gurmaa'aa ture yeroo takkaan yookaan ammoo insidentii takkaan dhabuun ammoo waa baay'ee ulfaata. So isa kana keessaa bahamuu qaba jedhameeti kan gara teeknooloojiitti akka ce'amu taasifame jechuudha. Ragaan kun umrii dheeraa akka turuudha kan barbaadamu. Yoo xiqqaate umrii 100 ol ragaan nama tokko akka turu barbaadama. Gaafa hard copy kanaan maanuwaalii kanaan galmaa garuu waggaa 2 waggaa 3 4 booda qalamni kun gadhiisa. Kaarbooniidhaan galmaa waan ta'eef kaarbooniin kun ofiisaa walirratti gaafa kuufamu in gadhiisa wal gadhiisa qalamni irraa haqama. Ragaan nama kun waggaa 4-5 booda in argamu jechaadha. Kanan bisuuf sistemni kun dirqama barbaachisaa jechaadha. Sistemni misoomee kuni bara 2014tti magaalota irratti hojiirra oolchuun jalqabame jechuudha. Magaalota gurguddoo yeroo sana magaalota kallattiin itti waamamni isaa naannoof ta'an irratti hojiirra oolee ture jechuudha. Haa ta'uuti sistemni suni deeskitooppiidhaan malee bifa taabileetiitiin hin hojjechiisu. Neetwoorkii yoo jiraatte malee hin hojjechiisu. Nageenyummaan isaalleen xiqqoosi baay'ee gadi bu'aa ture. Teeknooloojiin ittiin hojjetamellee yeroon isaa kan irra darbe ta'uu isaatiin akka maaneejmentii mana hojiitti teenyee marii gaggeessine hanqinaalee siistama kanaa wajjin wal qabatanii mul'atan sirreessuma qabna ka jedhu ejjennoon qabatame sanaan booda siistama advaansii ta'etti akka ce'amu taa'ame jechuudha. So kanarraan kan ka'e abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa waliin ta'uun ispeesifikeeshiniin yookaan ammoo rikwaayimentiin addaa qophaa'e isa kana erga dhaabbata isaa waliin illee erga ilaallameen booda bara 2015tti gara developmentii siistama amma irratti leenjisaa jirru kanatti seennee jechuudha. Taateewwan siviilii hanga ammaatti maanuwaalii fi siistemaan gaggeeffameen namoonni miliyoonni 10 fi 400 fi 95,000 ol galmeessuun danda'ameera. Galmeessa siviilii dijitaalessuun bu'uura misoomaa fi bulchiinsa ammayyaa diriirsuu, tajaajila mootummaa saffisiisuu, baasii bulchiinsaa hir'isuu, guddina dinagdee dabaluu fi amantaa uummanni mootummaa irratti qabu dabaluuf shoorri taphatu laayyoo miti. Mootummaa kan inni gargaare
Yaa'u kan inni barbaachisu haqaaf hin barbaachisa, bulchiinsaaf hin barbaachisa yeroo jedhamu maalidha? Mootummaadhaaf barbaachisa jechuudha. Iddoo akkasii dhaqee fakkeenyaaf ragaa du'aa galmeessuu irratti amma tuduuni tokko iddoo wayitti baay'ate eessarraa argata ragaa sirrii kana galmeessa siivilii irraa argata. Yoo weerarshini yookaan immoo weerara dhukkuba wayitti mul'ate ta'e maal godha iddoo sanatti waan barbaachisu dhaqee qorannoo irratti gaggeessuuf illee ragaa kana dafee eessarraa argata galmeessa siivilii irraa argata jechuudha. Odeeffannoo qaqqabeessaa fi hatattamaa argachuuf kan inni fayyadu bulchiinsaaf illee haqaaf illee kan inni fayyadu kan argachuudhaaf mootummaan kan inni irratti xiyyeeffate jechuudha. Kan gara siistamaatti nama ceesisu kenna tajaajilaa fooyyessuudhaaf. Kenna tajaajilaa fooyyessuu yeroo jennu jalqaba galmee kabajaa saniin galmeessanii xumuruuf gara sa'a tokko walakkaa fudhataa ture. Amma tireeshooldi nuti qabnuun daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 15 jidduutti siistama kanaan galmeessanii kan xumuran nama tokko fixuudhaaf. Kuni taayimiidhaan hagamta akka seef godhee agarsiisaa jechuudha siistama kanatti ce'uun keenya. Gama biraatiin gara qulqullina daataatti yeroo dhufnu dura harka namaan guutama. Barreeffamni harka namaatiin kaarbooniidhaan guutamtu kuni irra baay'inni isaa mul'atu jechuudha. Isa harkaan guutame kan ammoo ganaa kompiitaratti garagalchitee tajaajila sila istaatiksii reefu siin jedhe sanaaf oolchuun ammoo inni ofiifuu heedekii mataa isaa danda'ee qaba jechuudha. Amma garuu kallattiin siistama irratti yeroo galmeessitu siistamni wantoota sila dirqama galmaa'uu qaba jedhamee seet ta'e otoo hin galmeessine siistamni nuun dabarsu jechuudha. Kuni maal mirkaneessaa deema? Qulqullina ragaa reefu kaafnu kana nuuf mirkaneessaa deema jechuudha. Siistemni kun maal hir'isa maal salphisa jennee yoo ilaallu jalqaba irratti ifaajee ragaan kun ittiin galmaa'u kana hin salphisa. Lammata immoo baay'inumti ragaan kun ittiin galmaa'u hin dabala jechaadha. Fakkeenyaaf atirbuutota galmee kabaja irratti 40 oltu jira. Kan harkaan galmaa'u jechaadha. Isaan 40 olii kun gaafa siistematti jijjiiramu kan harkaan galmaa'u amma 10 hin caalu. Hin ga'uyyuu sayyuu. 7 aga 10 gidduu kanatti harkaan galmaa'a. Isaan gadafan kan 30 wayi ta'an ofii isaatii siistemni fudhata jechaadha. Kilikii tokkodhaan fudhattee itti galchita jechaadha. Saatii isaa baay'ee salphisa. Ifaajee dadhabbii iddoo sanatti hojjetan baay'ee salphisa. Eejensichaan hojii hojjetamaa jiruunis milkaa'inoonni gaariin argameera. Jijjiiramni guddaanis galmaa'eera. Walumaa galatti hojii galmeessa siviilii dijitaalessuun tajaajila lammiileef kennamu fooyyessuun qabiinsaa fi bulchiinsa ragaa ammayyeessuun galmoota eejensichi qabate milkeessuu irratti gahee olaanaa qaba. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii miidhagina keenya miilanaaf qopheeffannee goolabneerra. Qophii biraan hanga walitti deebinutti turtii dansaanuu qabaadha.